Qur'aana barsiisame ilmaan diiniin guddisa daa'immanii hegeree isaanii bareechuun dirqama abbootii lamaanii hidhannoodhaaf isin laallatan mana keessa beekaa ilmaanii daa'imman nuuf abdii hegeree rabbiin nuuf gayuu galmaanii daa'imman nuuf abdii hegeree rabbiin nuuf gayuu galmaanii Qur'aana barsiisame ilmaan diiniin guddisa daa'immanii hegeree isaanii bareechuun dirqama abbootii lamaanii hidhannoodhaaf isin laallatan mana keessa beekaa ilmaanii daa'imman nuuf abdii hegeree rabbiin nuuf gayuu galmaanii daa'imman nuuf abdii hegeree rabbiin nuuf gayuu galmaanii bismillaahi bantuu godhadhe maqaa isaatiin hin seena ulaam rahmaan rahiim aziiz yaa hamiid faarfamaa koo faaruun siin mala mootii diin gaarii nu badhaase daandii gaarii sunnaa rasuulaa amantii qaroomaan hangafaa tan ilmiif yaamtu dhiiraa dhalaa nutis yaamicha si owwaanne waa barachuurra maaltu caalaa murnaan leenjifnee baafnaa shamarran keenyaa fi rijaalaa halakaan ilmiidha oowwite lafaaf qilleensaan namuu laalaa arraas gammachuuf yaamamne as jirraati alhamdulillah arraas gammachuuf yaamamne as jirraati alhamdulillah Qur'aana barsiisame ilmaan diiniin guddisa daa'immanii hegeree isaanii bareechuun dirqama abbootii lamaanii hidhannoodhaaf isin laallatan mana keessa beekaa ilmaanii daa'imman nuuf abdii hegeree rabbiin nuuf gayuu galmaanii daa'imman nuuf abdii hegeree rabbiin nuuf gayuu galmaanii amaanaadha bar ilmoonii fi dirqama tarbiyaa tolchuuni toltu ajrii itti harkatta baddunii gaafata rahmaanii ganamaan qur'aana geessuun kun hadiisa wal barsiifattanii beekumsa hundaa'uu horachuuf karaa buuta allaal bariidhaanii dhaloota boruuf nu abuuru oomisha baasa abboonnini dhaloota boru nuufis abdiidha oomisha baasa abboonnini Qur'aana barsiisame ilmaan diiniin guddisa daa'immanii hegeree isaanii bareechuun dirqama abbootii lamaanii hidhannoodhaaf isin laallatan mana keessa beekaa ilmaanii daa'imman nuuf abdii hegeree rabbiin nuuf gayuu galmaanii daa'imman nuuf abdii hegeree rabbiin nuuf gayuu galmaanii imala beekumsaa jalqabdee jabaadhu nuuf cimii ganaadha ganaa bartaa gosa barnootaa sadarkaa meeqaatam dabruudhaan eenyu biyyaa tanaan dhaabbataa doktoraa fi injineer ta'uudhaan si shamarran keenya leenjisaa jabaadhaa nuuf daa'imummaa jabaadhummaas nuuf gammachiise akka karaa narraan deebine si ta'uu qaabayyoo Aishaa tan seenaa si barruun harkanne hadiisaa fi fiqii fi siiraa baruu qabdaa nu siif hawwine haadha salaataaf fakkii taatu guddisaa ilmaanii tolfata haadha akka Bukaarii ta'uuf takka imaamu Ahmad
diiniif lafee duydaanuu ta'uun ummaa akkanaan nu gaafata. Shorri jabaan fakkii hin qabne ifa jihaadaa fi abbaadha. Shorri jabaan fakkii hin qabne ifa jihaadaa fi abbaadha. Qur'aana barsiisame ilmaan diiniin guddisa daa'immanii. Hegeree isaanii bareechuun bar dirqama abbootii lamaanii. Hidhannoodhaaf isin laallatan mana keessa beekaa ilmaanii. Daa'imman nuuf abdii egeree rabbiin nuuf haa gayuu galmaanii. Daa'imman nuuf abdii egeree rabbiin nuuf haa gayuu galmaanii. Ilmaan gaarii baasuun dirqama hubachiifne haqiiqaa diinii. Kaleessa koolleejjii ta'uudhaan caalaa akhlaaqaatii wajjini. Ijoollee qur'aana onnee isaanii diinaaf firaasaddaan barsiisan. Osuma isaan daa'immanii qalbii masjiida walii hidhan. Rabbiif nabii adda barsiisan guddisaa gaarii harkanii. Qur'aana barsiisame ilmaan diiniin guddisa daa'immanii. Hegeree isaanii bareechuun bar dirqama abbootii lamaanii. Hidhannoodhaaf isin laallatan mana keessa beekaa ilmaanii. Daa'imman nuuf abdii egeree rabbiin nuuf haa gayuu galmaanii. Daa'imman nuuf abdii egeree rabbiin nuuf haa gayuu galmaanii.